Hayyee duraan durseeti weelluu kana keessatti suurri daddaa walitti qabame keessaa suurri tokko yeroo ammaa kanatti barbaachisaa dhaamuti. Haa ta'u malee immoo kiliippiin kun duraan waraabee waananii galmee koo keessaa qabuufanii amma dhimma itti ba'uudhaaf asirratti maxxansee maalumaafuu abbicha seenaan itti haa gaafatu. Gaafa tartaa goototaa ture sana wajjiniinuu suura ture hojjedhe yeroo sanatti jechuudha kiliippii kana. Kanaaf akka yeroo duraa sanatti akkana hubattan gaafadha. Akka har'aa kanatti odoo hin taane jechuudha. Maaliif waa sanarraa haasa'u kanaaf waan har'a Oromooti jiru wajjiniinuu suurri walis himanne waan as keessa jiruuf jedhee kanan. Nagaa hin daganne akkam jirtu nagaa jirtu alaamanni sa'a namni qe'ee re'een hundi nagaadhaa hin jedha. Oromoon bakka jirtanitti akkuma jirtanittuu jirtan bakka nagaa taatanii. Waanuma tokko laman jechuu barbaada. Inni duraati waa'ee haasaa hoogganoonni waraanaa lamaan waliin haasa'anii irratti diraamaa bilxiginnaan hojjetaa jiru tokko irrattii fi akkasumas immoo waraana waliigala Oromiyaa irratti mootummaan labsee fi addatti immoo yeroo ammaa kanatti naannoo addaa naannoo Amaaraa naannoo addaa Oromiyaa walloo irratti baname irratti xiqqoo waa jechuu barbaade. Duraan durseeti sagaleen hoogganoota waraanaa waraabamee labsamaa bilxiginnaan ittiin diraamaa hojjetaa jirtu suni ani akka nama tokkootitti waanuma hoogganoonni walirraa fagoo qubsuuman jiraatanis iddoo adda addaatitti waraana hoogganaa jiranii fi qabsoo gaggeessaa jiran waliin haasa'aniidha waan suni. Yani qabsoo Oromoo irratti sammana waan jijjiirama fiduu hin qaba jedhee yaadu. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma kanatti yaada jedheetiin yaada jechuudha. Waan sun yoom waraabamee akkamitti waraabamee yookaan dhugaadhaa subaayii kan jedhu achi haa gannuuti. Garuu propagandaan amma PP'n ittiin dhimma ba'uu barbaadde kuni ishiidha saaxilamoo waa'ee ishiidhaa buusaa kan jedhu irratti waanuma qabxii lamaan sadan tokko irratti waa jechuu barbaada. Tokkoffaa sagaleen kun har'a yeroo ammaa kanatti darbuun maaliif barbaachise? Inni lammaffaa dhuguma waan kun hammana sagalee ol kaasanii kan dhaadessanii yookaan propaagandaatti hojjetanii waan kun yoodhuma namuyyuu akkuma jara biyya bulchaa jiru kana waan qabuu fi waan gadhiisu wallaalee hir'ina qalbiillee hir'ina siyaasaa addunyaa jirullee hubachuu dadhabuurraa kan ta'een alatti namni ala taa'ee ilaalu ni tura namni ta'ee ilaalu cufaa waan kun jabina waraanni bilisummaa Oromoo jabina hagamii akka qabu agarsiisa jedheetiin ni yaadaan. Kanaaf yeroo ammaa kanatti maaliif gadhiisuun barbaachisee isa jedhutti har'a bilxiginnaan qilee qarqara jirti akkuma bara dargiiti. Dargiin yeroo kufuudhaa ka'u Shaabiyaa fi Wayyaaniin marsitee gaafatti jirtu ijoollee lamaan tokko afaan Tigriffaatiin taphatu loltoota Wayyaanee kan turanii akkasuma immoo
warra kinatii wayyaanii keessa ijoollee hojjetaa turanii ka weellistoota wayiiti. Qursii waan jedhu wayii sirbisiisaa ture. Qursii jaloomii maal waan jedhu kana. Isaanii warra booji'amanii hooka harka kennatanii jedhameeti yeroo sanatti Abrahaam Yaayyee wajjiniinuu waan kana kan oofaa turanii. Waan sun garagalee eenyuun rukutee dargiidhuma rukute. Jarri dargiidhaan jedhu turanii warri harka kennatan suni wayyaane waan jedhan waliin fakkaatanii jechuudha. Dargiin baduun kee ga'eera waan jedhu wayii fakkaata yeroo sana akkan hubataa turetti wayyaaneedhaan haa jedhan malee dubbichi jechuudha. Waan kana sa'aadhuma hunda miidiyaan yeroo sana jirtu reediyoonis televezyiiniinis ishiin chaanaaliin takkittiin mootummaa jirtu sun jechuudha. Miidiyaanis kan jiru kanuma dargii qofa tureyyuu isuma kana dabarsu turan. Zan waggaa tokkoon kun wayyaaniin irra garagaltee jechuudha dargii irra. Kanaaf amma siyaasa hojjedha jedhaniiti waan isaan rukutu wayii. Inni kun amma kan jaallan kun amma waliin haasa'anii kan jaallan kun amma waliinuu marii gochaa turanii aantummaa uummata isaanii namni argitanii dhadhamatamee laalamu yoo dhugaa ta'e jechuudha. Yoo dhugaa ta'e yoo fiilmii jarattii tanaa ta'uu baate yoo fiilmii insaan hojjete ta'uu baate yoo dhugaa ta'es hagam quuqama saba isaanii saba qabsaaniif kanaaf wanti haasa'amu kun wanti jedhamu kun tarii jarri kana godhan kuni akkuma jara amma salleettan dhufa qabamanii murtii uummataaf dhiyeeffatamanii sana waraana bilisummaa Oromoo keessatti seenanii waraana bilisummaa Oromoo jibbisiisuudhaaf warra kana godhanis haa ta'u. Yookaan immoo warri namni amma waraanarra jiru yeroo baay'ee waraanarra ibidda baatanii waan jiraniif ibiddatu itti boba'aa ibidda keessa jiru namni aaruu danda'a haala adda addaa keessa jiraachuu danda'ati. Tarii namni tokko lama dogoggora akka kanaa gochuu danda'a. Dogoggora amma hoogganoonni kun dubbatan kana jechuudha. Waa'ee kana haasa'uun isaaniitiif uffooyyessina jechuun kuni guddina waraanni bilisummaa Oromoo aantummaa saba isaanii qabanii fi egeree saba isaaniitiif hagam akka quuqaman kan agarsiisu ture malee cufaayyuu kan waraana bilisummaa Oromoo saaxiluun ture abadan. Hoogganoota bilchaatoo hoogganoota cimoo akkamittiin hiikanna. Ammoo haasaa godhan keessatti konverseeshinii isaanii keessatti akkamitti kabajaa fi kaayyoodhaaf akkamitti kabaja akka qaban kan agarsiise jechuudha. Inni kun gurra uummataa Oromoo qabsoorra jiru gurra Oromoo seenuu jechuun hagam qabsaa'onni kun hoogganoonni waraanaa kun hagam cimoo akka ta'anidha kan agarsiisu. Dubbiin yoo ta'e sar'a miti kun kan baatilee waggaa lakkoofsisuudhaaf jirudha wantichi jechuudha. Egaa waan kun jedhame yoo kan isa kana taate jechuudha. Maaliif yeroon kun waan barbaachise inni jedhu akkuma duraan jedhe tokko waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee marsee jira. Kanaaf karumti itti harkaa gaarii ba'an hin jiru. Yoo xiqqaate waraana kana maqaa xureessuudhaaf hin ta'a jedhaniiti jechuudha. Waan hudhamanii qabaniif jara jiraniif diraamaa kan hojjetaa jiran. Lammaffaa kan isaan waraana bilisummaa Oromoo keessatti bobbaasanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin ijaaranii wiigii itti hidhanii uummata keessa facaasan waraanni bilisummaa Oromoo adamsee hudhee qabee uummatatti dhiyeessaa jira murteedhaaf. Yoo ajjeesaa jettan ammuma kana rasaasa sammuu keessa buufna asumatti sammuu isaanii bittinneessina. Yakkamtoota kana baalagoota kana kan uummata Oromoo akkanatti dararan kana ammuma fuula keessan duratti murtee isaanii uummata Oromootiif murtee dhiyeessan. Maaliif mana murteen hin qabu har'a adda bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate jara kana hooqaa hidhanii ta'anii murtee gaafa Oromiyaa ijaarratan mana murteetiif dhiyeessu. Kanaaf waan isaan gochaa jiran isaan jalqaban kun amma murteedhaaf warra yakka akkanaa hojjetan maqaa adda bilisummaa Oromootiin. Shaneen Shimallis ijaaree Oromiyaa keessa facaase kuni maqaa kanaan yakka kana hojjetaa jirtu adamsee qabuu danda'ee jechuudha. Jara qabaman kana qofa hin laalina. Oromoon kan inni beekuu qabu kumaatamaan akka jara kanaa kan amma Oromiyaa keessa faca'antu jira. Jarri kun amma iccitii baasuuf deemanii jechuudha. Kanaaf maal godhama mootummaan waan akka kanaa
amma propaganda rakasaa akkasii kana godhee wuboo abaa'otu akkas godha abaa'oo shaneetu akkas godha jechisiisuudhaaf dafanii maal jedha Oromoon ijji maalii dursa ijji gamnaa dursa boochii jedhani. Otoo duranii bo'anii gaarii turanii garuu egaa harki isaanii qabamee fi harka woboo ergamtoonni isa maqaa waraana bilisummaa wobootiin bobbaasan qabamanii booda kan amma itti qaqqabuudhaan maal gochuu qabu? Warra amma qabaman kun namoonni akka isaanii seeliin akka isaanii ijaaramee maqaa wobootiin bobba'ee amma kutaalee hunda keessa waan jiraniif ijoolleen kun saaxila baasuuf deemti jechuudha. Jarri kun amma adanfamanii qabamanii akkuma isaanii kana murtee uummataatiif dhiyaachuuf deemu jechuudha. Kanaaf jecha maal jalqabanii diraamaa kana hojjetanii amma facaasaniiru jechuudha. Amma damballoota isaaniitii biyya alaa kana kan jirtu, kan biyya keessa jirtu, miidiyaa qaban hundatti. Kaleessa miidiyaan isaanii kan qaban hundi waa'ee kana irratti dadhabaa ture jechuudha. Wanti dubbatan immoo waan tokkicha. Wanti isaan dubbatan san immoo Oromoon waraana bilisummaa Oromoo. Namuusa waraana bilisummaa Oromoo. Ifaan ifatti waan beekuuf hamma kana kanatti rakkatu hin jiru. Namni waan hamma kanatti illee rakkaa hin jiru. Namni hamma kanatti cufaayyuu Oromoon tumsa waraana bilisummaa Oromootiif, tumsa qabsoo Oromootiif irra caalattuu itti kaka'e jechuudha. Maaliif waan kun dhaamsa dabarsuu qaba. Jala geesse akkuma qurxiyya loomii dargeen sirbisiisu sanaa jechuudha. Inni lammaffaa kana. Inni sadaffaan isaan amma dabballootas leenjisanii gadhiisanii jiranii akkuma amma ijoollee qabamanii kana waraana bilisummaa Oromoo qawweedhaan injifachuu hin dandeenye. Waraana bilisummaa Oromoo amma kan injifachuu dandeenyu ummata itti bobbaasuudhaan ummanni akka balaaleffatu taasisuudhaan. Ammoo ummanni kan balaaleffatu waraanni bilisummaa Oromoo yoo ummata irratti yakka hojjeta jedhame. Yakka san immoo isa jalqabanii amma ijoolleen qabamte kana waan kun baatii 2-3 dura waan kun kan murtaa'ee caasaa kana bobbaasan. Dabballoota shaakalsiisanii biyya alaa kanatti illee erganii biyya alaa kanatti illee waan kanarratti namni akka hojjetu caasaa qabuun quunnamtee biyya keessaa qabuun waan kanarratti akka hojjetu kan dhaamsa qabatee dhufe dhaamsa kana dabarsaa jirutu jira jechuudha biyya alaa kana Awurooppaa kana keessa Ameerikaa kana keessa. Zan waan kanatti waan jiruuf waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf yoo akkas goone malee Oromoo waraana bilisummaa Oromoo injifachuu hin dandeenyu, ummata keessaa baasuu hin dandeenyu. Waraanni bilisummaa Oromootii fi ummanni Oromoo amma tokko ta'ee jira, wal fudhatee jira, wal dhugee jira. Akkuma bara Oromoo protestii qeerroo fi hawaasni Oromoo wal fudhatee wayyaanitti jige sana ummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin ta'ee bilxiginnaatti jigaa jira. Waan tokko dubbachaa jiranii ummanni kun ibsaa irraa balleessinee, intarneetii irraa balleessinee, gargaarsa dhoowwanne waan hunda isaan goone waggaa 3 guutuu woboo irraa gargar baasuu hin dandeenye. Cufaa woboon funyaan keenya jala seenee funyaan keenya nu qorqoraa jira. Funyaan keenya keessa seenee funyaan keenya keessa furri nu keessa yaasaa jira duubarra saasaa nu rukutaa finfinnee qooqa keenya jala seenee jechuudha. Kanaaf wanti gochuu dandeenyu inni maayii ijibbaanni akkatti ummata Oromoo kana adda bilisummaa Oromootti mufachiifnu. Waraana bilisummaa Oromootti mufatu. Waraana bilisummaa Oromootti lolee hiriiree bahee didee akka itti finciloo kan taasisnu maalinni ummata qofaan yoo ta'e malee qawweedhaan hin dandeenyu jedhanii murteessanii. Kanaaf haga isaanii danda'ametti amma fiilmii akkasii kan irra deddeebi'anii hojjetu amma sagalee akkasii kana ofuma waraabanii fakkeessanii waraabanii ummata keessa facaasuudhaan sagaloota hoogganoota fakkeessanii waraabanii ummata keessa facaasuudhaan yakka adda bilisummaa Oromoo akkas nu godhe kan jedhu dabballoota shaakalsiisanii miidiyaa isaaniitti irratti waraabanii gadhiisuudhaan inni gara biraa waan amma waraanni bilisummaa Oromoo godhe jedhan kana waraanni isaanii lubbuudhaan nama lubbuudhaan jiru harka duubatti hidhanii ibiddatti gubaa jiran, ibiddatti darbaa gubanii jiran. Isa kana addunyaan akka malee re'aa gargooteerra akka malee nama ajjeesanii ibiddatti reenfa gubaa jiran. Isa kana viidiyoon qabamee harka
mootummaalee addunyaa harka galee jira. Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesan. Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesan. Nama addabaabaayii irratti geessanii ajjeesan kan akka Amaanu'eel, kan akka Asaffaa Kush mana hidhaatii baasanii dooktaroota meeqa. Inni kun hundumtuu ragaan qabamee waan lafa guutamee waan jiruuf yakka nuti hojjennu kanarratti caalaa hojjeta jennee dhiyeessuun nurra jiraata. Amma danda'ametti ofii keenya waan goonu goonee maqaa isaatiin wiigii cuffannee waan feenu goonee hamma danda'ametti uummata kana ibiddatti naqnee gubnee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin addunyaadhaaf dhiyeessuu qabna. Yoo sana hin taane addunyaan nuun amma yakkatti nu dhiyeessuuf deemti. Geenosaayidiidhaan amma yakkaan nu himachuutti deemti addunyaan. Kan jedhu kanaaf jecha amma ijibbaatamaayii waan kanatti jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon gurratti kennuun isarra hin jiraatu. Waraanni bilisummaa Oromoo maal akka ta'e argaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hagam qabsoo bilisummaa Oromoo fiixan baasuudhaaf wareegama kaffalaa kan jiru doktoroonni, injiinaroonni, paayilatoonni, meekaanikaal injiinaroonni isa kana Oromoon bal'isee ifatti waan beekuuf waan amma ololli jarri kun hojjetu kuni ummata Oromoo gurra hin bu'u. Gurra bu'uullee hin qabu. Isa kanarratti Oromoon of eeggannoo gochuutu isa jira. Cufaayyuu tumsa daran kumaa kitilaan qabsoo Oromoo kana gargaaruudhaaf, qabsoo Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaaf murteeffachuudha qabaa. Murteeffatee jira, itti jira, dachaadhaan ofitti dabaluudha qaba. Haguma laala dhiibbatee dhufu, haguma dhiibbatee dhufu baan illee dhiibbataa miti. Haguma bal'annu immoo gargaarsa akkuma sana bal'achuun isa jira. Har'a akkuma dhageessanii isaan gaafa jalduutti xayyaaranii waraana bilisummaa Oromoo rukutuudhaaf jecha uummata Oromoo rukutanii kun baa Oromiyaati irra garagalee wobuun shigdim ishii godhe. Gaafa ishiin immoo kanatti fuula garagalchu kunnoo kaaba akkas gochaa jira jechuudha. Kanaaf kun hundumtuu tumsa barbaada. Akkanatti mootummatti tana raakessanii qileetti yoo yeroo gabaabaatti hin naqne akka kanatti nurra bubbuluun akka nurra hin jiraanne hubanne tumsa keenya dachaa waraana bilisummaa Oromootiin dabaluun qabsoo Oromoo bira dhaabbachuun madoo ofii wal'aannachuun waraana jira, waraana keessatti madaa'u jira, du'uutu jira, gaaga'ama guddaatu jira jechuudha. Waan sabni keenya keessa jiru argaa jirtan. Har'a jaartii bal'aa mana keessatti ajjeesanii mana keessatti rasaasa rukutanii gatanii deemu ilma kee bosona jira maa jedhanii jechuudha waan miidiyaa irraa dhagaa jiru kan. Har'a waan Oromoon godinaalee Oromoo guutummaan guututti finxaaleeyyii Amaaraatii fi Faannoo jedhamtu duriyyeetti bobbaasanii saamichaa fi ajjechaan Oromoo irratti deemaa jiru. Kanaaf Oromoon hamma danda'ametti qabsoo isaa bira. Qabsoon jirtu amma kallattii takkitti jirtu tana itti jabeessee fiixan baasuudhaaf Oromoon dirqama isaa qaba jechuudha. Isa kanarratti hagana eegan jedhee dhimmi walloo dhimma waloo Oromoo. Dhimmi walloo dhimma waloo Oromoo. Gaafa waanuma akkanaa kanan dhaamsa dabarfadhee ture. Gaafa Axaayyeetti Shawaa Roobititti madoo ambulaansii irraa buusanii qalan. Kuni gootummaa miti gadhummaadha malee. Kuni nama sabuun beenu addunyaa kanarratti sabni safuudhaan saba addunyaa kanaa gadii jiru yoo taate saba warra sirna qeenxeleellisu kan. Tokko madoo ambulaansiitti fe'amee deemu buusanii ajjeesuu miti. Ambulaansiin madaa yoo fe'ee deema taate dhukkubsataa ambulaansiin beekamaadha kabajamaa addunyaa irratti seeruma addunyaa irratti. Ambulaansiin dhukkubsataa baatee deema. Ambulaansiin dhukkubsataa baatee deemu waraana irra jiru walitti dhukaasaa jirullee yoo ta'e ambulaansiin hamma darbutti dhukaasadha.
Kuni seera addunyaadha. Dhukaasni dhaabbata. Ambulaansiin mallattoo agarsiifnan ambulaansiin tun darbee nama lubbuu sana biraa dhufu waan deemuuf waraanni qaama lamaan walitti dhukaasu waraana dhaaba. Ambulaansiin sun nama darbitu jechuudha. Qaaxaa harkisu dhaaba jechuudha. Diina sadiitti kan dhukaasaa jiru jechuudha. Kan wal ajjeesuuf jiru kan wal ajjeesaa sana natti dhukaasee otoo inni ajjeesina dhukaasee ajjeesa jechuu dhiisati inni ambulaansiin oofaa jiru ambulaansiin mana hakimaa kan lubbuu baraaruuf deemaa jiru sana yoo natti dhukaasee najjeesa illee naa ajjeesuu garuu ambulaansiin kun darbee nama du'uuf jiru kana akka qabsiisu jedhama. Warri sirna leellisu kuni the so called Omoo Amaara kan Amaararraa dhalatan Amaarummaadhaan of waaman Amaarri jechuun Iyesuus Kiristoos jechuudha. Sila hoogganni tokko Itoophiyaan hin nyaanne faxxarna tola jedhan jechuudha. Ambulaansirraa nama buusanii nama ajjeesu. Kun safuu addunyaa keessatti safuu addunyaa keessa hin jirre lafa addunyaa kanarra hin jirre jechuudha. Tokko kana. Inni gara biraa amantiin nagaa lallaba. Amantiin nagaa lallaba. Amantiin dhiifama lallaba. Auree kan mibalaa auree balichee liqqadaas warra jedhu warra kun. Kana jechuun nagaa buusuu irra nama kana saba kana lafarraa duguugee waaqa dhiifama gaafachuu naa wayya saba itti qabsaan sana Oromoos haa ta'u Tigrees haa ta'u waa ta'e. Warri kun harka tokko masqala qabatu beeka harka biraatiin immoo kilaashii. Jarri kun የሰው ልጅ ጠብሶ ቀቅሎ እንደ ፍየል መብላት ነው ወራ jedhan. Namni yoo jedhu addunyaa kanarratti namni waaqatti amana karaa siinis haa dhufu karaa naanis haa dhufu. Waaqni nama kana akka ofiitti uumee jedhu. Waaqeffataas jedhii musliimas jedhii maal jedhu fakkeessatu. Nama sana baraaruuf immoo uf dabarsee uf kennee jedhu warri kiristaanaa uffannisee jedhu. Warri kiristaanaa መስቀል ላይ የተሰቀለው የሰው ልጅ ለማዳን ነው ይላል። ወር ከኛ ኩኒ ክርስቲያና ባየን ኢሳኒ ኦርቶዶክስ ላይ የሆነ ሀር ስግደት ይረዱ ያራካ የሰው ስጋ ቀቅሎ መብላት ነው እንደ በግሪስ እንደ ፍየልስ ይኛል። ወሪ ኢትዮጵያ ያራን ወሪ ኢትዮጵያ ለፍዱአን ኢትዮጵያ ለፊሚቲ ከንዱአ ይረሳ maal akka jedhamulle nama rakkisaa jechuudha. Sabni kun maaluma akka jedhamulle hayyuun isaanii, abbaan qabeenyaa isaanii, abbaan amantaa isaanii, hundumti isaanii saba tokko beektu tokko waan tokko yaadu akka tokkotti yaadu. Innis uf malee kan biraa cabsanii, gidirsanii, seenaasaa, afaansaa, qooqasaa, aadaasaa, qabeenyasaa hundumaa saamanii nyaachaa jiraachuu. Bakka waan amma waraabessa amma waan argate hundi nyaataa miti amma maal garaachas fius maalos akkatti waasaam argitanii miti warri kun akka kana. Waan hunda lafa saam aadaa namaa cufu aadaa namaa ukkaamsu amantii namaa. Bakka namni hojjetee buluun qabu namni amma fakkeenyaaf waan ajaa'ibaa tokko kaleessuma kana kana dhaga'e gaafa jimaataa kana tajaajila kenninaa jedhe Awaash International. Awaash International baankiin kun addunyaa irratti immoo beekameera. Sadarkaa wayii argateera qulqullinni hojii isaa hayyootaan hojjetama hayyoota Oromoo mataa qaroo qabaniin kan baankiin commercial bank maaloo Itoophiyaa jedhamu suni warra sirna qeenxee kana leellisuun guutan bojjamoota gondaroota achi keessatti Oromoon waliin guddatu warri sammuu qabu waliin guddatu achi keessatti maaliif dursanii kan qabatan isaanii achumatti ukkaamsanii qabu. Warri kun achi keessaa ba'aniiti they are modernized. Baankiin Awaash kana modernize godhaniiru addunyaa irratti beeksisaniiru addunyaa irratti akka guddatu taasisaniiru saba kanaaf irratti tajaajila kennina. Namni kaleessa amma horii baafachuu dadhabee boru horii foonii bitataa magaala baadiyyaa deemee bitataa
horii baafachuu qaba baadiyyaa deemee horii foonii bitachuudhaan boru amma sanbata xiqqaa kana jechuudha. Kanaaf jimaata tajaajila kennina warri yeroon isinitti hanqate sa'aatii kan amma kanaatitti tajaajila kennu eebbifamu galateeffatamu yeroo qabu baay'ee qoot godhaa baankii isaa cufaa horii keessan keessa baafata jedhani miidiyaan warra nafxanyaatu. Gurbaan Habtaamuu jedhamu kan Waaqayyo abaari tokko jira. Qeesidhaa jedhamu gurbaan sun daaqonii waan ta'e jedhanii. Waan inni dubbatu hundi hadhaa. Waan inni dubbatu hundi jibbiinsa ireet maraara. Akkaataa inni itti waan Oromoo kana dubbatu keessumaa baankiin kun baankii Oromoo. Baankiin kun baankii Oromoo waan ta'eef Habtaamuu Ayyaaloo kana labsaa jiru. Wanni hundi waan isaanii yoo ta'e malee inni gara biraa xureessu hadheessu yakku warri kun akkan hunda isaaniitu akkana baay'isawee warri amma laala warri barattu profeesar maal warri jedhan kun naman profeesar jedhan faatu wallaggaan lafa Amaaraatii siin jedha biyya Amaaraati. Oromoo kama Madaagaskar noosi yatta'u siin jedha warri amma profeesar Amaaraa uummata bal'aa uummata miiliyoon biyyattii sana Oromoo biyya sana keessa jiraachuu baate biyyi sun hin jiraattu bara. Oromoon kun odoo biyya sana keessa jiraachuu baate. Biyyattii sun hin jiraattu yookaan Yemen jedhamti yookaan Wayi jedhamti malee biyyi sun silaa biyya tokko jiraamuu hin dandeessu. Oromootu biyyattii sana biyya Itoophiyaa sana taasise nyaatamee ofii isaatii uf cabsee uf gargar uf cabsee warra kun wanti Oromoo jedhamu biyya biraatti dhufte warra siin jedhanii jechuudha. Kanaaf gaafa akkasitti uummata Walloo irratti duulan sanallee kan manni. Oromoon yoo Walloo bira dhaabbate injifate jechuudha. Oromoon Walloo baraaraan Walloo bira dhaabbatee diina kana cabsinaan diina kana achitti ofirraa cabse jechuudha. Kan biraa waan barbaade Oromiyaa ofii ijaarrachuu yoo barbaade waan barbaade gochuudhaaf hin danda'a. Jarri jalqaba Walloo odoon cabsine gadi hin darbanii. Oromoon Walloo tumsuu qabaa kan jedhu jechuma kana jedhu gaafa sana wanti waliin. Har'allee kanan jedhu kanuma. Har'annaa Oromoon Walloodhaaf birmate, Walloo goota kanaaf birmate, Walloo bira dhaabbate qabsoo Oromoo parsantii 50 fuulduratti oofe jechuudha. Walloon immoo jarattii kanaaf hanqatteetii miti. Akkuma argitan Abiyyi Liyyuu Haayilii faannoo yakkamtuu ta'u. Inni gara biraa barii informaaliidhaa jedhameeti kan yakkamu. Isaan garuu meeshaa hidhachiisaniiti injifannoo raayyaan ittisa biyyaa maaloo baanuu itti dhumee kana godha hundallee isaaniif kennani. Maaliif isaan jiraachisuu waan barbaadaniif. Humna adda addaa ijaaranii Oromootti bobbaasuu waan barbaadaniif qofa kun hundi ta'aa jira jechuudha. Mootummaa federaalaatu uummata Walloo irratti Oromoo Walloo irratti bobbaase akka taanitti cabsan. Harma muraa aannolee Walloo irratti Kamisee irratti kan irra deebi'ame bara kana jaarraa 21ffaa. Gochi Minilik godhe jaarraa 21ffaa harma aayyoo Oromoo muruun fincilaa amma darbe Osloo Walloo irratti kaasan Kamisee irratti kaasan irratti dabalata. Ambulaansii irraa buusanii qabu dabalate jechuudha. Humna kana otoo naannoo Amaaraa sanatti Walloo qofa dootti gadhiisanii ijoollee warqituu haa badan hin geesse. Garuu waloodhaan Affaar, Eritiriyaa, loltuu Eritiriyaa, Liyyuu Haayilii nafxanyaa, faannoo, waraana federaalaa, Liyyuu Haayilii Oromiyaa kan hundatu itti duulee cabsaa jiru. Kanaaf Oromoon Walloo bira dhaabbatee yoo waraana kana Walloo irraa rukute yoo waliin rukute qabsoo fi parsantii walakkaa ooffate jechuudha. Laala mootummaa federaalaa uummata Walloo cabsuudhaaf mallattoon tokko gahaa
gaafa bakka bu'aan paarlaamaa waan Oromoo Walloo irratti ta'aa jiru paarlaamaadhaaf gabaasee uummata Itoophiyaatti iyyatu akkaataa itti Abiyyi namicha sana ilaalaa ture. Akkaataa body reaction sochiin qaama isaa akkaataa inni isa ilaalaa ture suni ergama isaa ta'uu ifa galaadha ture. Itti aansee deebii inni deebiseef jechuudha. Uummanni Walloo waan sadiif amma ajjeefamaa jira jedha. Oromoo Walloo waan sadiif ajjeefamaa jira. Tokko Oromoo ta'uusaa, lama Musliima ta'uusaa, sadii waan barbaadu mootummaa federaalaa irraa argachuudhaaf mormatti funyoo hidhanii akka dirqisiisanii mootummaarra waan barbaadan mootummaan naannoo Amaaraa warri sirna qeenxee ilmaan Minilik kanaaf Walloon kan du'aa jiru. Akkatti garaan isaa biyyummatti ergaa jirtan qaama isaa harkaa tokko jechuudha. Viidiyoo sana bal'aa agarsiisuu hin dandeenya. Maaliif asirra waan jiruuf arguu dandeenya jechuudha. Namni akka kanaa kun duuba Oromoo Walloo baraaraa Oromoo waliigalatti badiirra hambisa moo badiidhaa fi hanga'aa kan jedhu kanarraa arguun nama rakkisu jechuudha. Obboleessi keenya gaaf sana paarlaama irratti akkatti dhiyeesse mee walumaan ulaalla. Kanaaf ammallee kanan irra deddeebi'ee jechuu barbaadu uummanni Oromoo uummata Walloo bira dhaabbachuun sirrii jira. Duulli amma uummata Oromoo keenya Walloo irratti baname kuni duula laayyoodhaa miti. Duula Oromoo cabsanii agarsiisuu. Oromoo cabsanii agarsiisuuti. Kana waan ta'eef Oromoon akka laayyootti ilaaluun isarra hin jiraatu isa kana jechuudha. Sagalee kana guutummaa isaa kana dhaggeeffatan sinan. እንዲሁ ላከብር እፈልጋለሁ። ይህንን ብዬ በዋና አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንዲሁ ላከብር እፈልጋለሁ። ይህንን ብዬ በዋናነት ቅድም እዛም እዚህም ሲነሱ በነበሩ ጉዳዮች ላይ የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስቼ ጥያቄን እቀጥላለሁ። ሰሞኑን በነበረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በአጎራባች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች አካባቢ ኦነግ ሸኔ በሚባል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ አርሶ አደሮች ላይ በቤታቸው፣ በመንደራቸው፣ በከተማቸው፣ በክልሉ ልዩ ኃይል በአርሶ አደሩ ላይ፣ በወጣቱ ላይ፣ በሀገር ሽማግሌ፣ በተወዳጅ የመስጂድ ኢማም በተለይ በሸዋሮቢት ሆስፒታል በማንነታቸው ምክንያት ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ ቁስለኞች፣ ታማሚዎች፣ አስታማሚዎች፣ እናቶች፣ በነገራችን ላይ የ10 ሰው አስክሬን ዛሬም አልወጣም። እዛው ፈንድቶ እየሸተተ ነው ሆስፒታል ውስጥ። ሕክምና ተከልክለው በየቤታቸው በጤና ጣቢያ እየሞቱና ሞትን እየተጠባበቁ ያሉ ቁስለኞች፣ የጁንታ ሰራዊት ሕክምና ሳይከለከል ከነቤታቸው የተቃጠሉ አዛውንቶችና ሀብት ንብረታቸው የወደመባቸው በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች እንግዲህ ይሄ የተፈጸመው በልዩ ኃይል ነው። መንደር፣ ንዑስ ከተሞች የተቃጠሉትና ግጭቱም የሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ሳይሆን በግልጽ ቋንቋ
የኦሮሞ አርሶ አደር እና የአማራ ልዩ ኃይል ግጭት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ሊረዳ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያውቅልን እንዲገነዘብልን የምፈልገው ሀቅ ኦነግ ሸኔ በሚል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጽዳት የጦር ወንጀል በሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አንድም ኦሮሞ በመሆናቸው፣ ሁለትም ሙስሊም በመሆናቸው፣ ሶስትም የአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል ባላቸው ፍላጎቶች የዞኑን ሕዝብ እንደ ቅድመ ክፍያ ቀብድ አስይዞ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በወሎ ኦሮሞ ሕዝብ አንገት ላይ ገመድ አስገብቶ እያጠበቁ ፍላጎትን የማሳካት ያጋች ታጋች ድራማ ሴራ መሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊገነዘብልን ሊያውቅልን ይገባል። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ድርጊት ውስጥ ያለውን አካል የፌዴራሉ መንግስት ገለልተኛ አካል ላላጋ namni kun akkanatti iyyatee Oromoon hagam birmateef mee kana caala iyyannaas akkamitti iyyatanii lammii ofiitti illee akkamitti iyyatanii biyyatti illee akkamitti iyyatan walloodhaaf meeqatu birmateef otoo yeroo sana birmatameera ta'e otoo yeroo sana warri akka yeroo sana raawwatan seeratti dhiyaatanii Oromoon birmatee fi Oromoo fincilee waan Oromoo ta'e waan musliima ta'e inni gara bira dhala namaa maaliif naannoo Amaaraa keessatti marfamanii jiranii achi keessatti marfamanii jiranii kara itti ba'an hin qabanii achi keessatti itti marsaniiti lafarraa duguugnaa yoo kana nuuguutuu baattan lafarraa duguugnaa yoo finfinnee kana kan Amaaraati Amaaraa wajjiniinuu kan Amaaraa gochuu baattan lafarraa duguugna doorsisa akka kanaatiin ummanni walloo sababa kanaaf dhumaa jiran wanti barbaadan tokko finfinnee lama paarlaamaa biyya bulchuu aadaa isaanii afaan isaanii biyya irratti fe'uudha. Kanaaf immoo dura Oromoon cabuu qaba. Oromoon immoo cabuudhaaf cabuu dura waan ittiin waan barbaadan guuttatan san waan harkaa qabantu jira. Inni saba Oromoo wallooti. Isa harkaa qabu. Isa sanaa waan barbaadan guuttachuudhaaf itti jiruu jechuudha. Oromoo walloo akkanatti iyyate Oromootti biyyattii Itoophiyaa sanatti illee. Aga keenyatu birmate. Odoo gaafas birmatamee fi har'atti deebi'ama kallattii hundaa Affaarin dabalate humna Affaarin dabalate jechuudha. Kanaaf Oromoon salphina bara kana baannee jiru kanarraa bahuudhaaf jalaa bahuudhaaf inni mootummaa keessa jirte jedhamtus baay'ee inni mootummaa keessa jirte kan Oromoon hidhatee jirullee waraana isaanii daangaa Oromoo cabsanii seenanii waraana naannoo Oromiyaa liyyuu poolisii naannoo Oromiyaa itti marsanii duguuganiiti. Reenfa nama 29 fe'anii itti erganii hamma guyyaa irraa dhiyeessu. Dhuguma Oromoon hamma kana reenfa du'aadha. Maal nutti himu har'a warra biyya bulchanii waltajjii adda addaa irratti akka jarri godhan sanatti deebisuudhaaf emotional taanee reaalti goone namicha biyya alaa kanaa galii tokko baatu waltajjii namni lafarratti dhumaa jira, siviiliin dhumaa jira, waraanni dhumaa jira. Innis waan Oromoo ta'eef. Sana qofaa miti waraana TPLF wajjin godhanii fi jeneraalota kolonelota Oromoo meeqatu dhume. Namicha wallootu bahee dubbate bara. Sintuun ወደኋላ ያፈገፈገውን ጨርሰን ነው እዚህ የደረስነው። akkasitti ummata walloo irratti dhaadate bulchaa yookaan hoogganaan PP'n naannoo wallootitti amma isa sana jalqaban.
ምንም ምህረት የለም ወደ ኋላ ካላችሁ እንጨርሳቸዋለን ጀነጀቹ akkasittiin jeneraalota meeqatu yeroodhuma waraana TPLF wajjin jiru kana kashlabbeen faannoon Amaaratii fi liyyuu haayilii fi waraanni federaalaa kanumti biyya sana keessa jiru kanumti waliinuu hojjetaa tura Oromoo meeqa fixan. Isa sanaafillee hin badanne warri biyya bulchaa jiran kun maal daballeen PB jedhamtuu fi wattaandarri PB tun inni tokko tokko uftuulummaan tokko hin jira dhaadatee Facebook irratti waa facaasee jira bakka hin jiru. Inni waraana ijoolleen waraana keessa jirtu kan Oromoo dhumtellee akkasitti hafi jechuudha. Oromoo irraa qoluu dhiisaati, Walloo irraa qoluu dhiisaati jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo yeroo kamuu caala Walloodhaaf birmachuu qaba. Walloodhaaf birmachuun Oromiyaa baraaruudha. Walloodhaaf tumsuun Oromiyaa baraaruudha. Marroo lammataa itti deebi'amee jechuudha. Marroo lammataa itti deebi'ame otoo akkanatti iyyatoo akkanatti himatu jechuudha. Ammoo marroo lammataa kun akka deebi'amu kan taasise iyyannaan gaafa sanaa suluyyuu akkamittiin akka laalaa ture argitaniirtu jechuudha muummichi ministeeraa. Iyyannaa gaafa sana dhiyaate sana deebiin kennamillee እዛም እዚህም እንትን ያላችሁ ኦሮሞ ወሎ የሚትሉት እኮ በፊት እኮ አንድ ክፍለ ሀገር የነበሩ ናቸው ነማ ጀዱ ኡመታ ጃራ tokkoof walakkaa caala sirni ምኒልክ ሁዴ ወጀለት ጨብሴ ሁዴ ቀቤ እንደዛ እኮ ነበር የኖራችሁት እንደዛው ኑሩ እነዚህ እኮ በፊት አንድ ክፍለ ሀገር ነበሩ እናንተ ናችሁ እንጂ እንዲህ ያላችሁ በመሐከል እዚህ መጣችሁ የምትናገሩት አይነት ነገር ነው ነማ በአምቡላንስ ራቡሰኒ ማዶ አምቡላንስ ራቡሰኒ ajjeesaniif iyyatameef deebiin akka kanaa deebi'aa ture jechuudha paarlaamaa irratti. Amma namicha gaafa kana iyyate sun eessa akka jiru hin beeknu. I'm sure yoona irigitti darbaniiru. Kanaaf Oromoon ammallee Walloodhaaf birmachuun Walloo bira dhaabbachuun kan afaan ammoo waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsachuun karaan ittiin kana qolannuu fi badii jalaa badii dhabamurra baraaruu dandeenyu waraana bilisummaa Oromoo cimsachuu Walloo baraaru duula bakka hunda Oromootti banan duulli har'a daangaan Amaara wal daangessu bira darbamee keessa seenamee lafti Oromoo fudhatamaa jira. Kun Wallaggaa ba'aa kan argite. Kan dhagaa'uudhaaf gurri nu duudee jiru. Kun xayyaaranii rukutaa jiranii as Gindabaratti nyaan Finfinnee jala jechuudha. Waa hunda waan ijibbaataniif kana gochaa jiraniiti. Oromoon bakka jiru hundatti qophaa'ee walii birmachuun murteessaadha. Jaarraa 21ffaa keessa yoo sirna Minilikitti gaddeebinee sirni Minilik harma muruunee nu cabsee madoo keenya akka barbaade godhee qe'ee Oromoo gubee kan jedhu kana injifatamuu jechuun salphina bara baraati. Warri waraana isaaniillee jalatti haamaa jiran waa takka itti dhaga'amu boru akka itti du'an hin beeka. Boru balammaraan isaan amma boru akka xaqqalaman hin beekan beektu amma horiin amma ayyaana soomana hiikaa kanaa fi asiifachi oofamuu isaanii malee eessatti akka qalaman eenyu akka qalu maal akka ta'an hin beekan amma waan amma ayyaana faasikaa kana. Piipiin Oromiyaa akka sana beektu. Eessatti illee akka isheen gama tokkoon Oromoo nyaachaa jiru. Oromoo ofirraa falmataa jiru ofii ishiitii duula itti bantee nyaachaa jirti Oromoo qeessaatti. Gara biraati immoo akkuma argitan kana kun lola deemtetti sameenitti hafti kaabatti hafti daangarratti daangaa eeggamtee kan ergamtu kun achitti hafti reenfa fe'anii fi erguu fi maal jedhanii sila qeembichaa አይደለም ሬሳን መከመር ይችልበታል ይላል. ሬሳን መከመር ይችልበታል. ጄኔራሎታ ኦሮሞ ሹመታ biyya sanatti jalqabaati natti fakkaata Biraanuu Juulaa kan amma kennanii kun maarshaaliin kun maal jedhanii isin Oromoo
waraana keessan immoo isin jalatti xeelbichaa አይደለም reessa makammar ይችላል. Kana keessa waan jiruuf Oromoo walloodhaan birmadhaa kan jedhudha dhaamse akka walii galaatitti. Ammaaf yoo kana jedhe hin nagaa walitti nu adeebisuu Oromoo kiyyaa ofillee dagachuun qabnu walillee dagachuun qabnu yoo irra naa deebi'e fooyi lolii sajursan irra isinii deebi'ee kanaan isaan nagaa isinitti dhaammadha. Bara sururii kana waaqni jalaanuu haa baasu malee bara qaanii keessa jirra. Maalumaafuu abdii qabna woboon jalaanuu baasa. Maal jedhanii gaafa cittoo namatti uumu keessa namaa uumee jedhani waaqa kan ittiin ofirraa qottu jechuudha. Har'a woboon Oromiyaa guutuu falmaa waan jiruuf isa jabeeffachaa walloo bira dhaabbachuun dirqamaan jira galatoomna. Warra qal'uu walloo dachii bu'uuranarra alaabaa dhaabbachuu gondi toolaa jira. Hawaasni gaarii inda daadhiittan ba'a. Garaa mul'atarraa bondi nakaa. Galaana kanaan irra baalii agarra. Maddaa walaaburraa bondi nan kuraa jira gonnaa baroodu. Koiloli gonnaa baroodu. Gorfoji basa lale timbona lola gonna barodu. Gonna barodu. Koiloli gonna barodu. Gonna barodu. Halo diobo. Koiloli gonna barodu. Koiloli gonna barodu. Lakamte bila rangi takira murra. Gonni orro ke tadi na jira jira. Galana mal turorrisa gonna bishi garbadi nan kuriyasa dulu walali raman jibberginaka sanke bilisu madurochi bargaga lola gonna barodu koiloli gonna barodu koiloli gantu gurradina gurrarale ligal iddoo qabbanaa qobadhuu otisi mootitti Oromoo yeroo malee nu jalaa deemte meeqa dhabne egaa kanaaf Waaqayyo karaa kee iddoo qabbanaa qobsiisuu boolla kee bookni haa guutuu jedha. Akkas egaa ilmaan ayyaa sirrattanii xumurradha. Fayyaa nagaa keessa naa jiraadha. Injifannoon uummata Oromootiif Waaqayyo guddisee nu xinneessinii mul'isee nu dhoksinii injifannoon uummata Oromoof haa ta'u jedhara deebi'anii nagaa